وعمل سينجلينتي فلنسيتني إيران أنو كان عارفن جران نسنتي ما بيا كان عارفن جران تقفا إيرا أوروبا جران بلتي فكان تاني ستنم جولين سسبيجيدا إينيا بيا ببان غنا برمس الرجل غنا وادنوس جران إيجاتا جرا جنا جنتيك إيقان تابتين إيقان تابتشو جرا جنا جنو بلتي سيفن تانو umurii keetiin taphatin hin gowwoomin hin nyaatamin gorsa obbolummaati kun lammaffaa dhiira Itoophiyaa jiru jana bultiif hin ta'an jararka yeroo hunda osoo albaanoo shiddi beetii keessa bu'a silkiin jara maa keessan bu'in maa biraa afa sirkii biraa bu'ee maan baasin wakaan duuka bu'ee hin du'in yeroo tokko sirkii jaraatu maal matoorii tarkaa osoo oofuu fanadda maaduu kan fanaddain obboleettiti bultii siifin ta'u dhiirri Itoophiyaa siifin ta'u gorsa obbolummaa fudhu adaffa dhiira Saawudii bultiif hin ta'an maaliif akkan ta'an sitti immoo dirqama viidiyoo waraabdee fi ergitee ragaa bira kaawwatee kee siinaa saawaayi bultii sanaan booda gaafa si wal dhabee viidiyoo kee gasii baasa ilaa hin gowwoomin hin nyaatamin dhiira bultii ta'u miti taanumti jarreen ilaa arfaffaa dhiira Dubaay ittiin siqin dhiira Dubaay bultiidhaaf hin ta'an jarri ciiffamanii qallabamuu barbaadu jedhan hin qallabaa jiru ijoolleen Dubaay keessatti eerumanii jiranu jireenya namaa jiranu manatti qallabuu jiran ciiffamanii nyaachisuu jiran baay'ee rakkoo keessa jiran warra eerumaniyyuu dhiira Dubaay irraa fagaadhu dhaamsa obbolummaati kana arfan irraa fagaadhu singilummaan jiraadhu hin danda'ama waan nama cinqata akka hin qabu cal jettee teessee taphadhu fataa'e kana hundarra yoo si danda'ame dhiira dullacha Kanaadaa jiru Ameerikaa jiru jara jabeeffadhu jara bultii ta'a jazakallahu khairan barakallahu fiikum sheerii walii waggoodha ammoo ibuma qabdu ijoolleen teenya dhugaa rabbii jechuudha yeroo tokko tokko waanuma baqa hin taane akkanumaan dubbattan jechuudha kuni bultiif hin ta'uu suni bultiif hin ta'uu suni bultiif hin ta'uu kuni bultiif ta'a eeyoota akkasitti addaan baase iddoo barbaade yoo jiraate iyyuu ilma namaa namummaa madaale malee bakka inni jiru sanii miti kan madaalamu iddoo sanii miti kan madaalamu ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon haa baay'atu egaa obboleettiin keenya tokko maal warra dhiirateeni waan ijoollee afur warra dhiiraa irraa waan kan bakka arfan jira akka irraa fagaadhu jette tokkoffaa warra Awurooppaa jiru lammaffaan bakka ijoolluma biyya ormaa keessas jiru kan Itoophiyaas jirus hundumaa maqaa dhoofte jechuudha obboleettii qoqaalee kuni dhugaa rabbi dubbachuu fi ani akka kootti fudhadhu waan ati jette kan hin fudhadhu jechuudha sababiin isaas ilma namaa kan murteessu iddoo miti ilma namaa kan murteessu iddoo miti jechuudha kan murteessu sammuu isaati jaalala isaati iddoo fedheeyyuu akkasuma immoo nama kabajuu isaati amala isaati nama hojii ta'uu isaati malee iddoo barbaadeyyuu yoo ta'e ani akka kootti naaf ta'a gara kiyyaan naaf ta'a jechuudha garuu ijoolleen akka koos ta'uu jiraachuu danda'a garuu ani gorsa wanta ishiin jette kana hin fudhadhu akka kiyyatte jechuudha maaliif Awurooppaa jiraate Ameerikaa jiraate bakka Saawudii jiraate Araba jiraate bakka barbaade haa jiraatu Itoophiyaa jiraate bakka barbaade haa jiraatu eenyu Oromoo dareeshii eessatee Oromtaree moosila bangalma haati si kaasan dhugaa ijoolleen takka rabbi ijoollee keenya gadi qabu yaadira dhugaa isin jedha nje maali odoo eessa Oromta kaashii kan biyyaan jala jantu kan keenyuma ijoolluma biyya ormaa jirtu sin jala jantu eenyu Oromoo daree maal dhiira keenya gadi qabu nun feenuqa ani akka kootti fedhu ijoolluma biyya kooti jechuun Itoophiyaa ta'e ijoollee Oromooti kanan barbaadu jechuudha akka kootitti maaliif lammii kiyya ilmi isaan immoo bakka kanaa jiraateef yookiin ganda godina kanaa miti kanan maxaru maalidha namni sun bultii dhafnaa ta'a jedhee ofii koo yaaduun qaba akkasuma nama kabaju ta'a nama hojiiti nama jireenya keenya waliin hojjennee waliin hargannu jedhee yaada malee
أنا أوروبا سو جراته إثيوبيا سو جراته أنا يرهون دشاتو نافقتيدا غراغرما هنقب غراغرما نسا ديرما إسانتي توكما غراغرما إساني والدرب سابا والدرب سنجدو في يادو في هوجي رات والدرب هوجيو سنجدو مو وان برات فأتنا هوجيو سنجدو jechuun nam tokko kan hojuma jireenya ofii fooyyeffuu fi walii gadi tattaafatu jira. Kan immoo akkuma barbaadetti jiraatu jira dhiirri jechuudha. Hundaa miti. Hojii yoo jedha waan biraatti isin lawwaxuu dandeessan yookiin immoo fudhachuu dandeessan jechuudha. Dhiiruma hundumti namaa dhiira xiqqaa jabaa ta'ee guddaa ta'e waan fedhe haa ta'u dhiira jechuudha. Maqaan dhiiraa dhiira hundisaatu jechuudha. Kanaaf walqixxeedha akka namummaatti akka dhiiraatti walqixxeedha. Garuu sammuu itti yaadantu garagara. Akkasuma immoo kaayyoo qabanii fi amala qabanii fi wantoota akka adda addaatitu garagara malee dhiirri hundu tokkuma. Garaagarummaa isaanii isa kanaadha jechuudha. Malee akka namaatti namuma isaanii hundisaa Ameerikaa jiraatte, Itoophiyaa jiraatte, bakka barbaadde yoo jiraatte ilma namaati jechuudha. Kanatti madaaluu qabdu obboleettii koo kan bakkuma fe'eeyyuu haa jiraatu, Itoophiyaa haa jiraatu, Ameerikaa haa jiraatu, Arabaa haa jiraatu. Kanatti jantu namni suni nama kaayyoo qabu, dhiira kaayyoo qabu, dhiira kabajaa qabu, dhiira warra maatii isaatii kabajaa qabu, akkasuma immoo dhiira maatii koo naa kabaju, akkasuma hiriyoota isaa kabaju. Namni kun nama wultiidhaaf ta'u, kaayyoo qaba, karoora qaba, amala qaba, jaalala dhugaa beeka. Isa kanaadha. Kanaan ani ofii kiyyaa akka kootti yaadu malee iddoo fedheeyyuu haa jiraatu nama bakka jaalala wantoota akkanaa kan filadhaan akka kootti malee bakka inni barbaade haa jiraatu. Maaliif ilmi namaa bakka fedhe yoo jiraatte garaan fagaatin malee karaan fagaatu jedhe Oromoon keenya yoo mammaaku beektani. Garumti kun addaan fagaatin malee karaan fagaatu haguma fe'illee yoo ta'e jechuudha. Akkas jedhe Oromoon jechuudha. Naa kanaafiyyuu yoo ati dhugaa jaalala walii qabaattanii akkasuma nama kaayyoo bultiidhaaf wal barbaadu taatanii bakkuma fedheeyyuu hoo jiraattan wal argitu jechuudha. Idduma fedheeyyuu biyyuma fedheeyyuu hoo jiraattan wal argitu jechuudha. Naa kanaafiyyuu obboleettii koo hin dogongorte akka kootitti hin dogongora qabdaa sin jedha sumarratti sirreeffadhu. Dhiira soolii maxaruu hin deeminiiti. Dhiira sii ta'ummoo kan jireenya keessii bareechu hanga addunyaa tanarra jirtutti dhiira jireenya keessii bareechu. Dhiira jireenya bareedaa osoo hin taane kan jireenya kee waliin fooyyeffattanii waliin bareeffattanii jiraattan akkasuma dhiira amala qabu akkasuma dhiira kaayyoo qabu karoora qabu nama kabaju kasi kabaju kasi jajjabeessu kan maatii kee kan maatii isaa kabaju hiriyoota biraatti nama gaarii akka ta'u kan alkoolii adda addaa irraa bilisa ta'e dhiira akkasiiti dhiira jechuun kan akkasii qoradhu malee obboleettii koo dhiira ganda kanaan heerumin dhiira ganda saniin heerumin dhiira biyya san jiru heerumin maal jechuudha. Dhugaa rabbi akkas hin jedhamu. Dhugaa rabbi obboleettii koo akkas hin jedhamu kuni jechuun namni dadhabinni sammuu kan qabuuf hin qabne akkuma argate itti dhufee yaadutu jira beektanii. Kanaaf akkasitti miti kan yaadamu jechuudha. Ana akka kootitti isa kana filadha malee amma akkati jette kanatti ana hin dhaga'u gurrumaayyuu na dhaga'uu didee tanan viidiyoo kana irratti hojjechaa jira. Namni tokko irraa barata, namni tokko immoo akkuma anaa kanatti si tuffatee kan dhiisu jira. Kan immoo irraa barachuuf immoo yaadus hin jira jechuudha. Kanaaf ana akka kootti obboleettii koo fudhadhu jechuudha yaada kee kana. Maaliif kana fudhadhu jechoota nama siin jedhe jechoota nama jedhee bira darbee kan warroota akkasiitiin barbaade. Ana akka kiyyatti shamarris akka kootti kan akkasii barbaade malee bareedina dhiiraati miti biyya fedhe haa jiraatu bakka fedhe yoo jiraateyyuu allaatti bararaa oolii reeffi lafaa jedhe. Ati bakka feetes jiraattu Ameerikaa jiraatte, Awurooppaa jiraatte, bakka feeti jiraattu Araba jiraatte, biyya keessa jiraatte murteen teenya hundi isheetu manni keenya jireenya bakkuma tokko hundi keetu. Ati agabuu bultu satti quftee bultu hundi keetu manni tokkuma. Kanaafiyyuu bultii miti bakka ati teechuu miti kan murteessu. Jaalala dhugaa walii qabaattan kan murteessu jechuudha. Jaalala bakka irra caalattanii akka kootti jaalala filadha jechuudha. Inni akkasii obboleewwan koo bakka hin dogongorotti immoo bakka kana dogongorte jedhaati koomenti irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Isiniin jedha hordoftoota koo warra immoo chaanaala kee afaaraa taata sabskiraaybii gochuun jajjabeessaa. Horaa bulaa galatumaa ulfaadhaa isiniin jaaladha isiniin kabaja isiniin jedha. Yoo namni natti muufatanii jiraattan keessatti dhiifama isiniin jechuu barbaada jechuun waanuma jiru dubbadhe waan ta'eef akkas horaa bulaa deebanaa isiniin jaaladha. Akkasuma yaada fiqee qabu qabdan immoo koomenti irratti barreessuun